Audio Jungle. Matore akan direct wali wajillan esatti batti matore wajil wali wajillan la mesera umama badamna sadi lakkoofsa jedhan namni kun afur bisu namichis ani sagalee miilla kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee namichis ani sagalee faana miilla kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa koo waanan tureef nan sodaadhe qullaa koo waanan hinga matore akka duratan sirtu barbaad eessatti badde mena majara keessa jiru eessatti badde daani eessa jirta daani hada qamma mataa miila itima eessa jirta daani macaafa qulqulluu kana keessa yeroo baay'ee namoonni jireenya kiristaanummaa keenyaa kana keessatti gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keenyaa goonee fudhannee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu akka hin dandeenye gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu ofii godhatanii jiraachuu qofti waldaa dhaquu qofti mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf gahaa akka hin taane jireenya nuyi biyya lafaa kanarra jiraannu kana keessatti kan nuyi warra kan biraa wajjiniin garaagarummaa qabaannu badhaasa gooftaan keenya nu badhaasa tokko jira innis maa inni harka namaatiin hin ijaaramne harka namaatiin hin uumamne Waaqayyo makiinaa fooqii mana jireenya gaarii osoo hin taane mootummaa isaa dabarsee nuu laata jireenya barabaraa dabarsee nuu laata jireenya barabaraa kana immoo akkamittiin akka dhaaluu dandeenyu jireenya barabaraa kana immoo akkamittiin keenya godhachuu akka dandeenyu badhaasa Waaqayyo nuu kenne kana immoo akkamittiin keenya godhachuu akka dandeenyu seerri macaafa qulqulluurra kaa'amee jiru jira seera macaafa qulqulluurra kaa'amee jiru sana heeguu dandeenya yoo ta'e mootummaa Waaqayyoo sana immoo keenya godhachuu dandeenya namoonni baay'een betelee bara dhumaa kana kan jiran dhaloonni bara ammaa kun maayini jireenya isaanii kana keessatti dhugaan kun akka itti himamu hin barbaadan dhugaan dubbii Waaqayyoo kun akka keessa isaanii qabatu hin barbaadan sababni isaa maal barbaadu jira macaafa qulqulluun waan garaa isaaniitti tolu waan yaada isaaniitti tolu waan sammuu isaaniitti tolu waan isaan gammachiisu waan yeroo muraasaaf isaan gammachiisee isaanirra hin turre dhaga'uu barbaadu jedha dabalataan of tuultotaa'edha dhaloonni bara dhumaa ofittoodhaadha jaalala hin qabaneedha hama baay'isuudha soba baay'isuudha kan ofayyuu immoo miti nama kan biraa jibbo jaalala hin qabaneedha macaafi qulqulluun immoo karaa inni ittiin mootummaa Waaqayyoo inni gooftaan Yesuus Kiristoos nu badhaasuun immoo karaa inni keessa darbee mootummaa Waaqayyoo galche immoo karaa isa ammaa kana Amen jettanii ree kanaafuu amma macaafa kakuu moofaa keessatti seera uumamaa boqonnaa sadii kana keessatti gaafa fudhannu nama jalqabaa argina hundi innis Addaamin argina Waaqayyo uumama hundumaa uumee kee Addaamin uume uumama hundumaa guyyaa 6 keessatti fixee kee gaafa Addaamin uumu akka warra kaan uumetti Addaamin hin uume akka warra kaan bocetti Addaamin hin boce warra kaan hundumaa uumee booddee Addaam bira gaafa ga'u innis taayetti yaade kottaa akka bifa fakkeenya keenyaatti maal goona nama uumna hawarra kaanii marii hin barbaanne hawarra kaanii waan hin barbaanne akkasumatti hin uumaman ta'ii uumaman hannamaa bira gaafa ga'u garuu kottaa akka bifa fakkeenya keenyaatti nama uumnaa jedheedha gaafa nama uuman itti yaadanii akka bifaaf akka fakkeenya keenyaatti ofitti aansee uume jechuudha Waaqayyo gaafa nama uumu immoo eessa kaa'e lafa rakkina qabu lafa gidiraa qabu lafa boo'icha qabu lafa wallolinsa qabu lafa waljibba qabu lafa qoraattii qabu lafa beela qabu hin keenya dhagee Waaqayyo jannata keessa lafa rakkinni hin jiru lafa dhibeen hin jiru lafa waljibbi hin jiru lafa beela'uun hin jiru lafa hiyyummaan hin jiru lafa wal caaluu hin jiru lafa gaariin keessa dhagee kaa'e nama cina keessa jirtu fi gammu harkaa qabiitti lafa Waaqayyo si kaa'eetti badina lafa Waaqayyo si kaa'e hin badin nama baay'ee Waaqayyo waan malee hin dandeenyu malee Waaqayyo iddoo gaarii kenneedhaaf jireenya gaarii kenneedhaaf miidhaa gaarii kenneedhaaf mana gaarii kenneedhaaf fayyaa gaarii kenneedhaaf qabeenya gaarii kenneedhaaf waan isaan barbaadan baay'ee kan isaanii bareedu erga wanti isaan barbaadan sun kan isaanii ta'e deebiin isaan achi hin jiran Waaqayyo
yeroo dhumaa lama sikaayetti si barbaada. Waaqayyo yeroo dhumaa lama sikaayetti si waamuu barbaada. Si arguu barbaada. Harka kee mirgaan fure sitti waa hima. Lama sikaayee si nabii waaqayyo ameen jedheeti. Nama baay'ee waaqayyo lafa kaa'edha. Addaamii fi Hewaan jannata keessa kaa'amanii booddee waaqayyo achuma kaa'ee biraan deeme. Nanagaa bareechaati. Achuma kaa'ee biraan deeme. Akka gootani isa kana nyaadhaa bareechaati isin eeyyamameera. Isa kana hin nyaatinaa isiniif hin eeyyamamu inni kun. Ittiin jedhee deeme. Hewaan ati fana Addaam isa waaqayyo hin nyaatinaa jedhe sanarraa nyaachuudhaan ija ishee baname moo ija ishee jaame? Hin banameedha hin jaame jedhe. Isa waaqayyo hin nyaatinaa ittiin jedhe sana gaafa nyaattu iji ishee hin banameedha. Iji nama banamuun gaarii moo gadhee? Maaliif ija koonna jaame kottuu naa kadhi ture? Ishee hin baname ija kami inni gaafa sana baname? Ija inni baname gaafa sanaa ija isa jibbaan, isa lola'aan, isa nama arrabsu, isa qiimii qabatu, isa nama ajjeesu, isa nama arrabsaa deemu, isa lafa bunaatti nama hamatu, isa obboleessa jibbu, isa abbaa faadhaa hin abboomamne, isa waldaa jalatti hin abboomamne, ijichatu baname inni gaariin hin jibame. Ol fudhattee kee mirgaa. Yoo waan sitti muka daftee ameen jette ta'e hima sii ta'a. Waan dinkata si jalaa qabame dinkata siifa banama. Alleluia. Galateeffadhaa gooftaa. Ergaa keetii amante sii ta'e. Naan sanaan booddee gaafa isa nyaatan iji isaanii baname. Gaafa iji isaanii banamu dur qullaa waliin argan amma qullaa walii argan. Sanaan booddee qullaa walii gaafa argan waluma qaana'uu jalqaban. Waluma saalfachuu jalqaban. Waluma saalfachuu jalqaban. Amma eessatti bade namni baay'een? Eessatti bade? Bara har'aa keenya keessa bara betelee jaarraa 21 har'a keessa jiran kana keessatti dhaloonni eessatti bade? Namni baay'een namni kan beeku suusiidhaan qabamee xuraa'ummaadhaan qabamee faallaa dubbii waaqayyoo waan jiraatuuf waldaa dhaquu leeyyee waldaa dhaquu sodaatee bakkee jiraa. Eessatti bade? Isa jalqabaa namni eessatti bade beektaa? Waldaa keessa bade. Tokkoffaa waldaa keessa bade qabadhaa. Eessatti bade? Waldaa keessa bade. Lammaffaa eessatti bade? Waldaa keessaa bade. Sadaffaa eessatti bade? Jireenyaan bade. Waanuma sana gara sirriitti beeku. Amma yoo fudhattanii waldaa keessa bade. Inni waldaa keessa bade deebi'uunsaas fiduunsaas qalbii jijjiirrachuunsaas baay'ee hamaadha. Yoo dhaqxee nan goseette beeka dhagaa'uudha waan ta'eef. Isatti na goositu kanaan nama baay'een araarseemanii namoota baay'ee walitti fidee jireenya isaanii ijaaree mi'e. Gaafa waldaa dhufu isaan ameen jedhu taanee nama ol jedhu hidhii isaa jissee taatee isa xurratu daanaka. Baay'ee ulfaata kiristaana waldaa keessa bade. Eessaan moo jalqabe kun taalala Addaam fi Hewaan gooftaan Yesuus gaafa inni deebi'ee dhufu sokossaa faana miilla waaqayyoo dhaga'anii jedhe. Eessa keessa dhokatan jedhe? Jannatuma keessa iddoo dhaabaa keessa dhokatan jedhe. Iddoon dhaabaa eessa? Jannatuma keessa. Jannatuma keessa gooftaa dhokatan. Jannata keessaa baanii bakkee dhokan. Jannata keessaa baanii laga wayii keessa hin dhaqne. Jannata keessaa baanii lafa onaa wayii keessa hin dhaqne. Jannatuma keessa dhokatan. Namoonni baay'ee waldaanuma keessa mataa bilifatanii sanbata ililsaa oolanii sanjoo iddoo biraa kan oolan. Sanbata guyyaa guutuu awwaara kaasaa oolanii torban guutuu iddoo biraa awwaara kaasaa kan oolan. Waldaanuma keessa bara namoonni akkasii. Waldaa keessa wayii akkasii gaafa oolan nama mataan isaanii waliin jiru. Nama naaruun barbaadan. Akka nama waattee guyyaa lama siyaasa gala kabalamee mataan ta'e lafa ilaala. Akka dargaggeessa waattee inni akkatti si ilaala. Ol jedhee si ilaala. Siyaasa garuu ati naan argise. Matuma laalaan si ilaala akkatti si ilaala. Ija guutee si ilaala. Harka kee mirgaan naa fudhu. Akka inni waaqayyo argu. Een jettu lakki yoo sii galiin galtaa. Nama jira keessa harkataa qabaame. Yoo sii galiin galtaa ilaale. Yoo sii galiin galtaa. Taa'aa ilaalaga. Gaafa inni jannata keessa balee jiru waaqayyo gaafa dhufu addaa
dubbii guddaadha kun. Maaliif Waaqayyo eessa jirta iddoo kaa'ee hoo beeka, lafa kaa'ee hoo beeka, lafa eeyyamee hoo beeka. Maaliif eessa jirta itti jedhe Waaqayyo. Nama baay'ee Waaqayyo jireenya kennee fi deebi'ee dhufe eessa jirta itti jedhaan iddoodhaa dhabee. Sababii hiyyummaa namni jibbeennaa Waaqayyo qabeenyaa kenneefi, sababii inni hojii hin qabneef, sababii inni har'a nyaatee bor dugda baasuuf hin dandeenyeef, buna shinii tokko bituuf hin jibbee fagootti Waaqayyo karaa irraa dabsate. Kana argee Waaqayyo balbala hojii baneefi, miindaa kenneefi, jireenya kenneefi, deebi'ee Waaqayyo nama akkasii iddoodha dhabaa. Nama akkasii iddoodha dhabaa. Meedhaan obboloota koo wangeela namaaf boqonnaa 19 keessatti beelennaan, hiyyoomennaan, abeennaan miti ijoollee nama qaba sooressi tokko hayyo abbaan gaafama tokko lafa qabeenyaa qoyoonaa laattatee naa kenni, hiree qoyoonaa laattatee naa kenni 15 yoonaa laattatee naa kenni har'aa kaasee nagaa mana kee jiraachuu deema. Lafuma keeti nagaa mana kee jiraachuun nama har'aa kaasee ከዛሬ ቀን በኋላ እዚህ በግን አልቆይም ያለውን ድርሻ ፍጠኝና ወጣለሁ አለ። ለምን ትወጣለህ? አልፈልግም፣ ወጣለሁ። የኔ ድርሻ ስጠኝ አለ። አሞ ዋቀዮ ኩመቃ አተመንስ ጀቱ ዋቀዮ ነማ ባየዳ የሁሉማ ዋቀዮ ነማ ሀቀሳ በዲሴተ ዱካኔ ወርባል Amma si duukaa deemuudhaaf maal maal faana barbaachisaa Eeliyaa moo Elsaayi miti? No, Eeliyaastu Elsaayitu Elsaayiidhaa jedhe. Dhaqeeta maatii godhu badhee nagaa itti dhaabee dhufaan eegama sitennaan maal ittiin jedhe immoo? Maal ittiin jedhe? Namtittiin immoo kormee namaati. Maal jedha kormeen namaa? Qotiyyoo xindii 12 qota. Dhaqeetu isa gurguddaa si gargaarsa dhaqee qalee warra kaan nyaachiseetu chaawwa ittiin jedhee dhufe. Ilaamee yoo dhuguma hin amanta ta'e nama tokkoof ganama kana natti argisiisaa jira. Waaqayyo balcuma wal jala jijjiiraaf. Nama tokkoof Waaqayyo ganama kana balcuma wal jala jijjiiraaf. Lafa seexanni si kaafte sana Waaqayyo deebisee si kaa'a. Lafa biyyi lafaa si kaafte sana Waaqayyo deebisee si kaa'a. Taati ilaalaa. Dargaggoonni, hojjettoonni mootummaa, barattoonni hojii kan barbaadan abdii kutannaa irraa kan kee iddoon gadhiisinaa.